Tole egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaaneelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenya badhaadhaa isiniin jecha. Egaan kutaa har'aa kana keessatti immoo faayinaanshaal manaajimentii waanii isiniif qabattee dhufeera jechuudha. Innis chaaptar 4 risk and return kan jedhuun jechuudha. Koorsii kana ergan hojjedhee isinirraa barfadheera. Garuu simisteera kana keessatti dirqama waan xumuruu qabuuf isiniif deebi'ee jira jechuudha. So kutaa har'aa kana keessatti riskii fi riiternii waliin ilaalla jechuudha. By the way koorsiin kun koorsii baay'ee interestingiidha. Sirriitti dhaggeeffadha. Kanaaf asumaan si yaadachiisu kanan barbaadu maatii chaaneelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaaneelii keenyaa ta'a. Isiniin jedha akkasuma hiriyoota keessaniif share godhaa. Koorsiiwwan maateriyaala isaanii yoo barbaaddan teelegiraamii barnoota dhalootaaf join gootanii argachuu dandeessu. Egaan kallattumaan gara tooppikii keenya har'aatti ceenu. Innis risk and return kan jedhudha jechuudha chapter 4. Egaan riskii bakka returniin jiru riskiin hin dhibu. They are two sides of the same coin jedhamu mitiire. Maalidha two sides of the same coin gaafa jedhamu bakka returniin jiru riskii bakka returniin jiru nothing is risk free jechuudha. Egaan konseptiin kun faayinaansii keessatti baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. So kutaa kana keessatti kan ilaallu maal ilaalla jechuudha. Different measure of risk for a single or portfolio stock jechuudha. Riskii single aseetii tokko akkasuma portfolio riskii akkamitti akka measure goonu different method ni ilaalla jechuudha. Akkasuma security return akkamitti akka measure godhan single period fi multiple period irratti akkasuma relationship riskii fi return ni ilaalla. Inni kabraan capital asset pricing model kan jedhamulleen ilaalla. Akkasuma competitorii capital asset pricing model kanalleen ni ilaalla jechuudha. Egaa mee haa jalqabnu. Investment decision are influenced by various motives jedha. Investment decision maalidha? Motivationii garaa irraa yookiin motivii garaa qaba namni tokko yookiin investor tokko gaafa invest godhu jechuudha. Motives garaa qaba. Fakkeenyaaf some invest in business to acquire control or enjoy prestige jedha. Nam tokko fakkeenyaaf motiviin isaa maal ta'uu danda'a? Businessii sana acquire godhe controlii maal gochuu jecha acquire gochuuf akkasuma immoo maal prestige enjoy gochuuf jechuudha. Akkasuma immoo tokko immoo maal godha? Waan expensive tokko irratti invest godhe maal gochuu barbaada? Wealthii isaa kan abbaa qabeenyaa isaa ta'uu isaa kana beeksifachuu barbaada. Motivii akkasii qabaachuu danda'a investor tokko. Garuu motivii investmentii inni guddaa fi beekamaan jechuudha. Akkasuma investoroonni baay'een kan godhanii maalidha? It is largely guided by pecuniary motives for earning return on investment jechuudha. Return argachuufidha. Caalaatti kan invest godhu jechuudha namni tokko. Motiviin investmentii inni guddaan jechuudha returnidha. Earning of a return on investment jechuudha. Motiviin investmentii. Life is uncertain in many ways. Obviously, so for investor jedha. Life in uncertain jedha. Investor pay certain amount today for uncertain future return jedha. Investoroonni maal godhu? Har'a waan qabanirraa amountii ta'e wayii sacrifice gochuun maal godhu? Future return expect gochuun jechaadha. Har'a waan qabanirraa sacrifice godhaniit invest godhu. In expecting future return jechuudha. Gara fuulduraatti return barbaachaaf jecha waan qabanirraa maal godhu? Sacrifice godhu jechuudha. Amountii murtaa'e wayii. Some investment are riskier than other jedha. Investmentiin muraasni immoo investmentiin by the way riskii wal fakkaataan qabu.
garaagarii jechuudha. Nearly all investor demand high return in exchange for bearing more risk. Gaafa jedhu investoroonni hundi maal godhu high return barbaadu yoo riskii guddaa wayii biir godhani jechuudha. Sana ittiin maal gochuu offset gochuuf return guddaa barbaadu jechuudha. As keessatti gaa konseptuma riitarnii fi riskiidha wal bira qabnee kan nuyi ilaalaa deemnu jechuudha. Riskiitti jechuun iyyuu maalidha kan jedhu immoo gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Riskii kan jennu jechuudha. Akka dur beektanitti hiikamuu dhiisuu danda'a riskiin jechuudha. Yeroo baay'ee maal godha namni literally risk has negative connotation jedha. Kan yeroo baay'ee riski gaafa jedhamu waanuma negatiiva wayii tokko wayiitu yaada namaa keessa dhufa. Al tokko immoo uncertainty wayii jedhanii hiiku jechuudha. Riskii kana jechuudha. Garuu riskiin definition isaa inni guddaani maalidha? Risk refers to possibility that actual return of an investment will deviate from its expected return jechuudha. Maalidha? Riskii gaafa jennu possibility actual return in investment tokko kamirraa deviate ta'u yookiin waan amma maal jechuudha? Actually wanta argannu tokko possibility inni wanta nuyi expect goonurraa adda ta'uudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf maalidha? Ani meeqan argadha jedhee waa invest godhee 100 argadha jedheen expect godhaa jechuudha. 100 yookiis 1,000 haa jennu 1,000 argadha return haga kan argadha jedheen invest godha. Garuu immoo possibilityin return argadhu 1,000 ol ta'uu fi 1,000 gadi ta'uusaa ni jiraataa jechuudha. Inni kun maalidha? Riskii jedhama jechuudha. Wayin 1,000 ol argachuu danda'a, wayin 1,000 gadi argachuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf inni kun maal jedhama? Riskii jedhama jechuudha. Kanaaf gabaabumatti it is a possibility of actual return of an investment will deviate from its expected return jechuudha. Actually wanti argatu waan inni expect irraa godhe irraa yeroo gargar ta'u riskiitu jira. Riskii qaba jechuudha waan suni. Yeroo baay'ee actual return expected ol yoo ta'e good outcome dha. Garuu immoo riskii ni qaba. Good outcome yoo ta'e wanta actually expect gootu wanta actually argattu waan nan argadha jettee yaaddee ol gaafa ta'u good outcome dha. Garuu riskii qaba. Maaliif gara fuulduraatti ammoo isaa gadi argachuu waan dandeessuuf jechuudha. Kanaaf good outcome dha. Garuu riskii ni qabaata. If actually immoo expected gadi yoo ta'e immoo bad outcome dha jechuudha. Wanta expect goote wanta actually argattu wanta expect goote gadi waan ta'eef it's bad outcome. Kunis maalidha? Riskiidha jechuudha. The wider range of possible outcome the greater risk jechuudha. Kana jechuun amma as keessatti maal isiniin jedheera 1,000 expect gochaa jira. 1,000 argadha jedheen expect godhaa jechuudha. Egaa yoo 1,000 kanarraa akkuma fagaachaa deemuun jechuudha wanta actually argadhu greater riskii qabaachaa deemaa jechuudha. Kana jechuun amma dura fakkeenyaaf 200,200 800 argadhaa jennu. Inni kun maalidha? Amma immoo as keessatti gaa homaan jedhu riskiinsa xiqqootti waan expect godhetti dhiyoodha waan ta'eef amma 500 yookiin immoo 1,500 osoo ta'e kan 800 fi 200 sanaati olitti osoo ta'e jechuudha. Hammuma 1,000 irraa fagaachaa deemu riskiinsa guddachaa deemaa jechuudha. Bad outcome kan jennu 500 ta'e good outcome kan jennu immoo 1,500 osoo ta'e jechuudha. Haguma expected return keenya irraa fagaachaa deemu riskiinsa guddaa ta'aa deemaa jechuudha. Riskiif return yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo gaafa return jiru riskii ni qabaata jechuudha. Maaliif future is uncertain jechuudha. Har'a gara fuulduraatti return wayin argadha jenne
intini goona waan ta'eef invest goona fuuldurri immoo hin beekamu good outcome qabatee dhufuu danda'a bad outcome qabatee waan dhufuu danda'u riskiin ni jira jechuudha. Kanadha kuni hariiroo expected return fi actual return hariiroo isaanii ibsuu barbaada. Kana jechuun yeroo expected return irraa akkuma fagaachaa deemuun jenne maaldha riskiinsaa guddachaa deema san jedhee isinitti dubbadheedha. Kuni kan inni ibsu graafiin kuni expected return A fi B kan akka kanaatti ibsa jechuudha. Gaafa bal'achaa deemu graafiin kuni gaafa akka kanaatti bal'achaa deemu riskiinsaa guddachaa deema jechuudha. Gaafa dhiphachaa deemu immoo akka kanaatti gaafa dhiphachaa deemu immoo riskiinsaa xiqqaachaa deema jechuudha. Maaliif gaafa dhiphachaa deemu maaldha actual return expected return wajjin walitti dhiyaachaa deema waan ta'eef riskiinsaa xiqqaadha jechuudha. Riskiinsaa guddaa gaafa bal'achaa deemu immoo actual return expected return irraa fagaachaa deema jechuudha. Kana jechuun it bears more risk jechuudha. Riskii guddaa qaba jechuudha. Wanti actually argannu wanta nuyi expect goonurraa baay'ee fagaataa deemu waan ta'eef jechuudha. Riskii immoo kan inni nuyi ittiin safarru jechuudha variance fi standard deviation fayyadamneetidha jechuudha. Gara fuulduraatti ni ilaalla variance standard deviation fayyadamnee akkamitti akka hojjennu jechuudha. Inni kun maal keessatti nu fayyada? Riskiin gosa lamatu jira. Systematic risk fi unsystematic risk kan jennu jechuudha. Gara fuulduraatti definition isaanii waliin ilaalla. Variance fi standard deviation kan nuyi fayyadamnu for unsystematic risk dha jechuudha. Gabaabumatti diversifiable risk warra jedhaman warra diversify gochuu dandeenyudha. Unsystematic warra jennu. Systematic risk kan jennuuf immoo beektaa fayyadamneetidha kan nuyi measure goonu jechuudha. Risk investmentii kan beektaan immoo systematic risk fidha. Systematic risk jechuun immoo company specific risk son taane overall economy kan miidhu jechuudha. Systematic risk jechuun kaampaanii dhuunfaa tokko son taane kaampaanota garaa miidha yoo ta'e systematic risk dha jenna. So beektaa immoo systematic risk fayyadamna jechuudha yeroo measure goonu. Kabraan risk premium kan jennu jechuudha. Risk premium kan jennu maalidha? A compensation or a reward for taking or bearing risk jechuudha. Risk premium jechuun innis immoo risk premium is equals to expected return minus risk free rate kan jedhudha jechuudha. Kabraan source of risk kan jedhu mee haa ilaallu. Riskiin maalirraa madduu danda'a kan jedhu jechuudha. Tokko business risk ta'uu danda'a, interest rate risk ta'uu danda'a, market risk ta'uu danda'a, purchasing power risk, financial risk, liquidity risk, exchange rate risk, country risk kan jennu kana jechuudha. Maqumti isaanii ofiin of ibsu sirriisinii galadhee yaada gosoota riskii kana jechuudha. Business risk or operating risk kan jennu maalidha? Riskii maalirraa maddudha jechuudha. It is a risk of doing a business in a particular industry or environment jechuudha. Reflected by poor business performance jechuudha. Business risk or operating risk kan jennu specific industry tokko keessa hojjechuu keenyarraa kan ka'e kan maddudha. Inni kun costii businessii ma hojjechuuti waan kuni maalirraati madda? Gaafa poor performance business performance jiraatu maalidha? Business risk jira. Inni kun maalirraa ta'uu danda'a? Kanaaf sababoota garaatu jiru. Fakkeenyaaf industry nuyi keessatti hojjechaa jirru keessatti yookiis involve gochaa jirru keessatti competitioniin cimuu danda'a. New technology dhufee maal gochuu danda'a? Businessii keenya sana affect gochuu danda'a. Kabraan substitute product warra jedhamanii maal ta'uu danda'u? Guddachuu involve ta'uu danda'u. Evolve ta'uu waan danda'aniif inni kun business risk fida. Akkasuma consumer demanding jijjiiramuu danda'a. Supplying fakkeenyaaf inadequate supplying jiraachuu danda'a. Akkasuma change in government policy maal gochuu danda'a?
biizinesii keenya affect gochuu danda'a. Sababa kana poor business performance gaafa uumamu warreen kana maal jenna? Business risk or operating risk jenna jechuudha. Isa kanadha. Kabiraan interest rate riskiidha. Interest rate risk jechuun immoo interest rate risk is a variation in a single rate of return caused by fluctuation in market interest jechuudha. Interestiin gaafa fluctuate godhu jechuudha. Yookiis market interestiin ni jennu gaafa fluctuate godhu returnii investerii tokko maal godha? Affect godha jechuudha. Fakkeenyaaf boondii keessatti gaafa market interest ratein ol guddatu maal ta'a? Pricing boondii tokko ol ka'aa jechuudha. Inni kun maal godha? Boondii pricing boondii affect godha jechuudha. So inni akkasi interest rate risky jenna. Change in interest rate have bearing on welfare of investor jedha. As interest go up, the market price of existing fixed security, for example a bond security, fall and vice versa jedha. Akkuma market interesting dabalaa deema fakkeenya fixed income security warra jedhaman boondii pricing isaa maal ta'aa deema? Ol ka'aa deema jechuudha. Inni akkasii maalidha? Interest rate risky jenna jechuudha. Kabiraan market risk kan jennu jechuudha. Market risk is defined as portion of total variability of return caused by fluctuation of overall market. Inni kun by the way systematic inni market risk inni jennu kun jechuudha. Overall market fluctuation overall market keessa jiruun kan uumamudha market riskiin. All security are exposed to market risk. Security hundiyyuu market riskii kanaaf maalidha? Exposed yookiin saaxilamoodha jechuudha. Kanaaf this risk attributable to broad micro factors affecting all security. Security hunda maal godha? Affect godha jechuudha. Boondii qofa osoo hin taane stookii maali hunda isaanii kaashii hunduma investmentii hunda maal kan godhudha? Affect kan godhudha jechuudha. Non diversibly dha jechuudha. Inni kun diverse goone maal gochuu hin dandeenyu? Riskii hir'isuu hin dandeenyu jechuudha. Market risk is influenced by change in foreign exchange, wars, government policy change and inflation etc jedha. Sababa kana ka'uu danda'a market riskiin kun immoo warii ta'uu danda'a, foreign exchange ta'uu danda'a, government policy ta'uu, inflation ta'uu danda'a jechuudha. Market riskiin kan inni ittiin ka'uufi jechuudha. Yookiis systematic risk isa jennu jechuudha. Kanadha. Purchasing power risk kan jennu immoo another type of systematic risk is a purchasing power risk dha. This refers to variation in return caused by inflation. Inflation maalidha? Inflation maalidha? Gaafa inflation rise ta'u jechuudha. Hunduma kaampaanii hunduma yookiis gosa biizinesii hunduma affect godha jechuudha. Valuun birrii waan maaliif baay'ee gadi bu'aa waan ta'uuf purchasing power insa inni kun gosa biizinesii hunda affect godha jechuudha. Inflationiidhaan riskiin ka'u kun immoo purchasing power riskii jennaani jechuudha. Systematic riskiif sababa kan ta'u keessaa isa tokkodha. Inni kabiraan financial risk kan jennudha jechuudha. Financial risk kan jennu kun immoo capital structure akkaataatti fakkeenya management tokko capital structure isaa maal godhuurraa kan ka'udha. Fakkeenyaaf ammountii deetii inni fayyadamu, ammountii equity inni fayyadamu irraa kan ka'e riskii uumamuu jechuudha. Fakkeenyaaf deetii gaafa yoo baay'ise bankruptcy'n itti dhufuu danda'a. Equity yoo baay'ise immoo maal ta'uu danda'a jechuudha. Optimum miti yoo ta'e jechuudha financial riskiitti uumuu danda'a jechuudha. Haalatti inni deetii fi equity structure godhu jechuudha. Gaafa finance godhu biizinesii isaa dhaabbanni tokko financial riskiitti fiduu danda'a optimum yoo ta'e jechuudha. Haalli inni structure godhu jechuudha. Yoo deetii baay'ise bankruptcy cost, yoo equity baay'ise immoo maalidha? Influence insaallee gadi hir'achuu danda'a. Akkasuma immoo kostiin equity baay'ee qala'aadha jechuudha. Kanaaf riskii waan kanatu itti dhufuu danda'a yoo structure'n isaa
financial structure isaa optimumii miti yoo ta'e jechuudha. Inni akkasii maalidha jechuudha? Financial risk jenna jechuudha. Capital structure kaampaanii sanarraa kan maddu jechuudha. Inni kunis immoo maalidha? Unsystematicidha jechuudha. Maaliifi haalli itti kaampaaniin tokko capital structure isaa structure godhu suni maalidha? Kaampaanii sana qofaa irratti hundaa'aa malee overall kaampaanii waan hin tuqneef jechuudha. Kan arga jenne kabraan liquidity risk. Liquidity risks ni beektu jedhee yaada ofiin of ibsa conceptiin kun. An investment can be bought or sold quickly or without significant price concession is considered to be liquid. Liquid kan jennu salphumatti as keessatti jechuudha gurguruu yookiis bituu kan dandeenyu yoo ta'e salphumatti osoo price ka biraa wayii tokko sacrificing godhin salphaatti bituuf gurguruun ni danda'ama yoo ta'e security'n sun maalidha? Liquididha jechuudha. Amma yoo significant price concession malee bituu yookiin gurguruu hin dandeenyu yoo ta'e maalidha? Liquidity riskiitu jira jechuudha. Yeroo baay'ee secondary market keessatti secondary marketiin liquiditiif ni fayyada jechuudha yeroo baay'ee. Fakkeen long term warri jedhaman fakkeen kan akka bondii kan akka equity especially equity'n jechuudha maalidha? Liquidity riskii baay'ee ni qabaata jechuudha. Liquidity riskii xiqqaa kan qaban xiqqaa guddaa qabu liquidity riskii guddaa xiqqaa qabu jennee kan yaadnu yeroo baay'ee maalidha? Treasury biilii fayyada jechuudha. Salphaatti gurguruu dandeenya waan ta'eef osoo price concession guddaa tokko malee jechuudha. Waa biraa sacrifice on godhin salphaatti gurgurre gara kaashitti jijjiirrachuu dandeenya waan ta'eef yookiis immoo cash problemii keenya furachuu waan dandeenyuuf liquidity isaanii riskii xiqqaa qabu. Garuu over the counter market warra jedhaman keessatti substantial riskiitu jira jechuudha. Over the counter market gaafa jennu decentralized marketidha jechuudha. Yookiis immoo akka Nasdaq, New York Stock Exchange, ammallee Itoophiyaa keessa galeera, Ethiopian Security Exchange akka kana bakka murtaa'e tokko hin jiru jechuudha. Over the counter gaafa jennu maalidha? Decentralizedidha. Diilerii fayyadamuudhaan kan isaan walii galan jechuudha investoroonni malee bakka dhaabbataa ta'e wayii tokko keessatti yookiis trade exchange bakka jiru wayii tokko keessatti kan gurguramu miti jechuudha. Decentralized financial market system inni kuni jechuudha over the counter gaafa jennu. So over the counterin kuni maal qabu jechuudha? Substantial liquidity riskii qabu jechuudha. So kan arga jenne exchange rate riskiin immoo maalidha? Exchange rate riskii jechuun immoo investorri tokko security maal gochuu danda'a? Alarraa bituu danda'a. Yeroo kana maalidha? Currency'n dhiibbaa irratti uumaa jechuudha. Inni kun beekamaadha. Yeroo ammaa kana especially Itoophiyaa keessatti exchange rate riskiin kaampaaniiwwan garaagaraa baay'ee affect gochaa jira jechuudha. Gaafa maallaqni Itoophiyaa gadi bu'u kana jechuudha. So exchange rate riskiin kuni investorri tokko fakkeenya biyya alaarraa osoo dhufee Itoophiyaa kana keessatti invest godhee jechuudha. Maalidha? Gaafa birrii Itoophiyaatiin maal haa godhu? Invest haa godhu. Vaaliuunsaa baay'ee gatiin qabu jechuudha. Maaliif birriin Itoophiyaa har'a gatiinsaa baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef jechuudha. Yeroo kana currency fluctuationidhaan jechuudha. Maalidha? Investment returnii keenya affect waan godhuuf inni akkasii exchange rate riskii jenna jechuudha. Isa kana inni kabraanii maalidha? Country riskiidha. Country riskii gaafa jennummaa political riskii ta'uu danda'a. Unstable politically economic system kan jennu jechuudha. Government policy kana ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun political riskii jenna jechuudha. Akkuma politikaliin jijjiiramaa deemu
investoroota muraasa ni fayyada, investoroota muraasa ni miidha jechuudha. Kun beekamaadha daily life keessatti. So inni akkasii country risk jennaani jechuudha. Inni kabiraan understanding risk kan jennu jechuudha. Understanding risk maal akka ta'e hubanneerra, amma immoo type risk ilaallaa jechuudha. Type of risk, standard loan risk fi portfolio risk jennee qooduu dandeenya. Standard loan gaafa jennu akkuma maqaa isaarraa wanti jennu hubachuu dandeenyu risk related to single investment or asset jechuudha. Riskii investmentii tokko qofaa yookiin immoo asseetii tokko qofaa jechuudha. Standard loan risk gaafa jennu fakkeenyaaf riskii stookii qofaatti gaafa ilaalu, riskii boondii qofaatti gaafa ilaalu, akkasii standard loan risk jenna. Major are undiversified risk of an individual investment or asset jedha. It measures undiversified risk of an individual asset or investment jedha. Measured using standard deviation or variance or coefficient of variation jedha. Inni kunis kan ittiin measure goonu jechuudha. Standard deviation akkasuma variance fi coefficient of variance kan jedhuun measure kan goonu jechuudha. Consider the total of an asset jedha. Standard loan kan jennu kun jechuudha. Portfolio risk jechuun immoo portfolio akkuma jettanii akkuma beektanii portfolio jechuun it is group of an investment held by an investor jechuudha. Group of investment portfolio gaafa jennu jechuudha. Maaldha portfolio gaafa jennu nam tokko at the same time maal gochuu danda'a? Maal irratti invest gochuu danda'a? Boondii, stookii, kaashii waan garaa garaa irratti invest gochuu danda'a. So portfolio gaafa jennu it is group of an investment jechuudha. So portfolio risk gaafa jennu immoo riskii portfolio yookiis immoo group of an investment kana jechuudha. Inni kunis immoo portfolio standard deviation, variance fi covariance kanaan kan nuyi measure goonu jechuudha. Riskii portfolio standard deviation, portfolio variance fi covariance fayyadamneeti kan nuyi measure goonu. Portfolio is constructed to diverse risk arise from different sources jechuudha. Portfolio kan nuyi construct goonuuf jechuudha. Kaayyoon keenya maalidha? Riskii keenya reduce yookiis immoo diversify gochuufidha jechuudha. Maaliif aseetonni hundi riskii wal fakkaataa hin qaban jechuudha. Yookiis immoo at the same time riskiin wayii fi expose hin ta'an. Different time ta'uu danda'a kan isaan expose ta'an jechuudha. So kanaaf gaafa riskii aseetii tokko returnii aseetii kabiraatiin maal gochuu fi offset gochuuf fayyadamna jechuudha. Portfolio keenya kana. So kanaaf kaayyoon portfolio risk reduction dha jechuudha. So portfolio investment asset considers diversification risk only jedha. Portfolio assetiin maalidha? Diversification risk only dha kan inni consider godhu jechuudha. Standard loan riskiin maalidha inni? Total risk of an asset dha inni kan inni consider godhu jechuudha. Kan arga jenne systematic risk fi unsystematic risk jennees kan ilaallu jira. Systematic riskiin akkuma dura isiniif kaasu yaale it is risk affecting almost all company or industry jechuudha. Company hunda akkasuma industry hunda kan affect godhudha. Inni kunis immoo GDP, change in GDP ta'uu danda'a, inflation ta'uu danda'a, interest rate, level of government spending, money supply ta'uu danda'a. Warri kun gaafa dhaqanii fakkeenya inflation jira yoo jenne maal godha? Overall industry dha kan inni affect godhu. Isa kana maal jenna? Systematic risk or market risk jenna jechuudha. Inni kunis uncontrollable or unavoidable or large scale due to involvement of multiple factors jechuudha. Kana unavoidable avoid gochuu hin dandeenyu amma dhuunfaatti jechuudha. Diversify goone avoid gochuu hin dandeenyu. Amma
unsystemaatikii maal gochuu dandeenya? Diversify goone avoid gochuu ni dandeenya. Isa kana garuu avoid gochuu hin dandeenyu jechuudha. Technique to manage systematic risk including hedging and asset allocation jedha. Hedging warra jennu yookiis immoo yeroo baay'ee hedgingii akkamitti riskii fayyadamne jechuudha. Hedgingiin derivative fayyadamne hedge gochuu dandeenya. Kana jechuun nama riskii sana biir gochuu hin dandeenye irraa gara riskii sana biir gochuu danda'utti transfer goone hedge gochuu dandeenya jechuudha. Riskii keenya jechuudha. Akkasuma asset allocation fayyadamne maal gochuu dandeenya? Manage gochuu dandeenya jechuudha. Aga ta'e interest rate risky, purchasing power risky dha jennee kaasneerra jechuudha. Sababa systematic risky fi kan sababa ta'an jechuudha. Kabiraanii gosti riskii unsystematic dha inni kun immoo risk peculiar or specific to the company or an industry. Fakkeenyaaf kaampaanii caalaa yoo jenne riskiin sun kaampaanii caalaa qofa affect godha yoo ta'e unsystematic dha jenna. Baay'ee isinii kaasuuf yaaleera. Sababa kanaa kan ta'an immoo labor strike in the company, development of new product. Gaafa productiin haaraa wayii itti jedhu maalidha? Customeriin keenya switch gochuu danda'u gara new product sanaatti kan keenya dhiisan jechuudha. Inni kun individually company keenya affect godha. Emergence of new competitor gaafa competitoriin baay'atan company keenya affect godha jechuudha. Inni kunis maal jedhama karaa biraa? Also called unique or asset specific risk due to it affect on individual company or asset dha. Controllable dha yookiis avoidable dha. Maaliif diversification fayyadamne avoid gochuu dandeenya yookiis immoo avoid gochuu dhiisnee maal gochuu dandeenya? Diversification fayyadamne maal gochuu dandeenya? Reduce even eliminate gochuu ni dandeenya jechuudha. Unsystematic kana inni kunis business risk, financial risk warra jennee kaasaa turre sana. So total risk ni maalidha? Amma systematic plus unsystematic risk jechuudha. Total risk gaafa calculate goonu jechuudha. Kabiraan return gaafa inni immoo two side of the same coin jennee turre miti as keessatti return risk jechaa deemna jechuudha. Waan kun by the way konseptii baay'ee murteessaa barbaachisaa sirrii qabadha. Returniin immoo akkuma dura isiniif kaase mootiivii garaagaraan kan investor tokko invest godhu jennee isaan keessaa inni guddaa fi murteessaa returniidha jenna. Returnii argachuuf kan inni invest godhu jennee. So it is a primary motivating force that drive investment jedha. It represent reward for undertaking investment. Rewardidha. Invest gochuuf maalidha? Akka rewardii fayyada jechuudha. Yookiis immoo riskii tokko biir gochuuf rewardiin isaa maalidha? Returnidha. Need to be measured after allowing for risk to asset viability of investment jedha. Erga riskii considerationii keessa galchine maal gochuudha? Investmentii keenya measure gochuun dirqama barbaachisaadha jechuudha. The return of an investment consists of two components jedha. Returniin investmentii tokko componentii lama qaba. Innis kaashii akka dividendii fi interestiitti fudhanne yookiis immoo current return kan jennuu fi return in form of capital gain or capital loss arising from change in the value of asset purchased jechuudha. Inni kun immoo capital gain or loss gaafa jennu amma sheerii kaampaanii tokko bittanii haa jennu at point of time yeroo murtaa'e wayii tokko maal gootu gurgurtanii bahuu dandeessu. Yoo gurgurtanii maal gootu hamma ittiin bittanii gadi itti gurguruu dandeessu yookiin isaa olitti gurguruu dandeessu. Isaa olitti gaafa gurgurtan capital gainidha. Isaa gaditti yoo gurgurtan capital lossidha. Inni kun gaafa akka chaansii wayii jechuudha. Yoo
investmentii keessan sana amma boondii yoo ta'e maachuriitii isaa ta'uu hin gahin gaafa gurgurtan piraayisii ittiin gurgurtanii olitti yookiin isaa gaditti gurguruu waan dandeessaniif garaagarummaan piraayisii duraa fi piraayisii ammaa sana gidduu jiru kaapitaal geenii yookiin loosii ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan current return jennu dividendiidhaan argattan current return yookiis immoo bifa interestiidhaan boondii faa yookiin fixed income security keessatti kan argattan sun current return jedhama jechuudha. Kompoonentii akkasii qaba jechuudha. Returniin egaa return measure of financial performance of an investment jedha. Returniin maalidha? Measure of financial performance of an investment jechuudha. So in absolute term returnii keenya akkamitti kan inni measure goonu amount to be received, amount invested jechuudha. Kana jechuun amountii ani receive godhe hir'isu amountii ani invest godhe jechuudha. In absolute term jechuudha bifa lakkoofsaan gaafa ibsinu jechuudha. Kan biraan immoo akka percentage'itti yeroo ibsinu jechuudha. Yookiis immoo rate of return or percentage of return isa jennu jechuudha. Isa bifa rate of percentage'idhaan gaafa ibsinu immoo amount received minus amount invested over amount invested kanadha. Karaa biraa maalidha? Amount of return in absolute term kan ibsine kana amount investediif kan hirreetu argannaa jechuudha. Rate of return fakkeenyaan gaafa ilaallu sinii gal kompoonentiin return immoo meeqatu jira jenne lamatu jira jenne current return fi capital gain or loss isa jenneerra. Current returniin as keessatti DT ishee jennu kanaan bakka buuti. Rate of return gaafa barbaannu jechuudha. Hir'isuu jennaa PT minus PT1 minus 1 over PT minus 1 ishee jennu. Kana jechuun PT gaafa jennu piraayisii har'a irratti jechuudha. PT minus 1 jechuun piraayisii kan bara darbee yookiis kan ittiin binne sana jechuudha. DT jechuun immoo current return isa jennu kanadha. So PT yookiis immoo initial investmentii keenyaaf hirreeti argannaa jechuudha ishee kana returnii keenya jechuudha. Kanaaf tokko tokkoonsaa DT'n cash flow in period T jedha. PT isheen jennu investment price or value in period T isa jedhu. PT minus 1 immoo investment price or value in period T minus 1 isa jennu kanadha. So fakkeenya naa ilaallume. Formulaan isaa kunoo asittidha. Akkuma sirraa argitan. Isheen kun current returnidha. Inni kun capital gain isa jennu jechuudha. Bifa kanaanis qooddanii ilaaluu dandeessu. Inni kun gaafa expand godhudha formulichuma. So rate of return provide more useful information than absolute term provide because it absolute return provides return relative to an investment jedha. Absolute return ibsurra rate of return yookaan akka percentage'itti gaafa ibsinu informationii gahaa yookiis odeeffannoo gahaa tokko nuu kenna. Absolute termiidhaan gaafa ibsinu informationichi baay'ee gahaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf investmentiin tokko gaafa returnii isaa ilaallu jechuudha. Investmentiin irraa argannu fakkeenyaaf 2,000 ta'uu danda'a. Kan biirraa argannus 2,000 ta'uu danda'a. 2,000 wal qixa jechuudha. Inni kuni akka kanaatti informationii gahaan nuu kennu. Garuu gaafa amount investmentii dhaan yookiis in percentage gaafa ibsinu informationii gahaa nuu kenna jechuudha. Maaliif in percentage dhaan gaafa ibsinu maali ibsina jechuudha? In the relative to an investment ibsina waan ta'eef informationii gahaa nuuf kenna. Fakkeenyaaf irratti kan invest goone 20,000 ta'uu danda'a. Kan biirratti invest goone 10,000 ta'uu danda'a. Amma as keessatti returnii absolute termiidhaan gaafa ibsinu 2,200 argachuu malee waan nutti ibsu wal fakkaataa wayii nuu kenna. Garuu gaafa percentage'idhaan ibsinu kamtuu percentage guddaa nuu kenna
B kanat isa 10,000 qofaa invest goone 2,000 arganne irratti garuu 20 invest goone 2,000 arganne kanaaf investmentii bifa rate of return dhaan gaafa ibsinu kamtu antiniin guddaanuu kenna rate of return dhaan gaafa ibsinu informationii gahaa ta'e nuuf kenna jechuudha bifa percentage dhaan maaliif as keessatti gaafa bifa percentage dhaan ibsinu amma fakkeenyaaf A keessatti percentage 10 B keessatti percentage 20 waan ta'uuf amma inni 2,200 duwwaa jennu sun amma osoo compare goone B'n best investment yookaan better investment akka ta'e nuuf ibsaa jechuudha. Isa kanadha. Inni kabiraan as keessatti kan ilaallu total holding period return kan jedhudha. Holding period return current return fi capital gain return. Holding period jechuun hagamiif akka ture fakkeenyaaf nam tokko yeroo murtaa'eef investmentii sana qabatee isaa booddeen gurgura osoo maturitiin hin gahin jechuudha. Yeroo akkasii capital gain capital loss ni jiraata. Akkasuma current return ni jira jechuudha. Holding period jechuun osoo maturity periodiin hin gahin gaafa nam tokko gurguru jechuudha investmentii isaa. Yeroo akka kana return gosa lamatu jira jechuudha. Current return fi capital gain return yookiis immoo lossii ta'uu danda'a jechuudha. So holding period return gaafa jennu income plus ending value minus beginning value or over beginning value. Ishee kana asitti maal jenna? Capital gain jenna. Isheen kun immoo current return dha. Inni kun capital return yoo ta'u jechuudha. Fakkeenya haa ilaallu. Someone made by 100 share of stock at BRR 25 each. Receive a 2 BRR per share dividend, and the latter sell the share for BRR 13 each jedha. The holding period return is equals to jedha. As keessatti gaa current return dividend yookiin current return kan jennu per share hagamidha? Lama jechuudha. Kana jechuun 200 jechuudha. Current return isaa per share hagamidha? Lamadha. Isaa booddee hagamiin immoo bitee dura hagamiin bitee qarshii 25 bitee meeqaan immoo gurguraa jira share sana yeroo murtaa'e wayii tokko irratti qarshii 30 gurguraa jira jechuudha. Kanaaf holding period return isaa akkam ta'a? Per share isaa hagam argata? Qarshii 2 argata. Isaa booddee meeqaan immoo gurguree jechuudha. 30 gurguree 25 bitee dura 5 irraa argata jechuudha. Isaa booddee kanaaf gaafa hirru meeqa dhufa jechuudha? Percentii 28 dhufa jechuudha. Isheen kuni capital gain ishee jedhamtudha. Isheen 30 hir'isuu 25 jennu. Isheen kun immoo current return jechuudha. Yookiis akkas gochuu dandeessu 2 baay'isuu 100 hir'isuu jettanii ida'uu jettanii 30 baay'isuu 100 hir'isuu 25 baay'isuu 100 over 25 baay'isuu 100 jettanii argachuu dandeessu. Maaliif per share isheetu kana share kanaan baay'istanii jechuudha. Garuu karaa salphaa ishee kanaan yoo hojjettan salphaadha. Kanaaf bifa kanaan rate of return isaa percentii 28 arganna jechuudha. Current return can be 0 or positive jedha. Current return 0 yookiin negative ta'uu danda'a. Akkasuma capital gain can be negative or 0 or positive. Capital gain 0 ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a. Negative gaafa ta'u capital loss jenna, positive capital return jenna, capital gain jenna jechuudha. Kana ta'uu danda'a returniin. More example kana hojjedha. Asirratti hojjetamee jira. Baay'ee salphaadha jechuudha. Capital gain argattanii akkamitti akka capital gain akkamitti akka baastan, capital loss akkamitti akka baastan kan ibsudha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Hojjedha. Paartii itti aanu keessatti measuring risk kan jedhuudhaan walitti deebina jechuudha. Baay'ee murteessaadha. Har'aaf kanuma irratti nu ga'a. Waraabulaa galatooma.